Gaaffii loyalitiiti, amanamummaati. One is identity. I want you to understand this. The second is loyalty. Namni eega ifitti amanee ifin boone booda saba fiititti amanama jechuudha. Haqa saba fiitiif falmata jechuudha. Itoophiyaa tanaahu dullatu matana qoqqoobineeti akka nuuf taatutti akka isinii taatutti Danatti eegalamee akka itti fufu hojjetamaa jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise. Marii Tanzaaniyaatti taa'amee wal hubannaa gaara ga'amuu eeruun mariin kun cimee itti fufee naannichatti nageenya waaraa akka dhufuuf kutannoodhaan hojjetamaa jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Hogganaan biiroo sabquunnamtii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa miidiyaaleef kennan irratti naannichatti akkuma jalqabee karaa nagaa fi mareetiin rakkoon jira furamee nageenya waaraa akka dhufuu fi misoomni akka itti fufu kutannoo cimaa fi ijjannoo hin raafamne qabna jee. Kanaaf wal dhabdee yaadaa mariin akka furamuuf nagaaf xiyyeeffannaa guddaa kennuun qaama kamuu waliin wal dhibdee jiru furuuf hojjetaati jirra jaan obbo Haayiluu Addunyaa. Obbo Haayiluun kana kan jaarraawii hojiilee mootummaa naannichaa bara kanaa kan ji'oota 9 dabranii irratti ibsa miidiyaaleef kennan irratti haala yeroo ilaalchisuun gaafii miidiyaaleerraa ka'e irratti wayitii yaada kennanitti ture. Mootummaan barbaachisummaa nagaatti waan amanuuf wal dhibdee yaada mariin akka furamuuf nagayaaf xiyyeeffannaa guddaa kennuun qaama kam waliin wal dhabdee jiru furuuf hojjetaa ture jira hojjechaa jira si jaan. Marii Tanzaaniyaatti taa'amee wal hubannaa gaara ga'amuu kan yaadachiisan obbo Haayiluu Addunyaa mariin kun cimee itti fufee naannichatti nageenyi waaraa akka dhufuuf kutannoodhaan hojjetamaa jiraachuus ibsaniiti jiran. Qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi wal qoqqooduu wal arrabsuu fi wal cabsuu dhaabanii milkaa'ina marichaatiif akka hojjetanis dhaaman. Abbootii gadaa fi haadholii siinqee abbootiin amantaa fi paartileen siyaasaa nageenya akka bu'u ga'ee isaanii akka taphatanis waamicha godhaniiti jiran. Instituutiin qorannoo aadaa Oromoo fi Akaadamiin Afaanota Tigraay waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Instituutiin qorannoo aadaa Oromoo fi Akaadamiin Afaanota Tigraay haala waliin hojjechuun danda'amu irratti guyyaa kaleessaa waliigaltee galtee mallatteessaniiti jiran. Marii jiddugala aadaa Oromoo keessatti geggeeffamaa ture kana irratti meeshaaleen aadaa Oromoo fi barruuleen afaan Oromoo barreeffaman Akaadamii Afaan Tigraayiif arjoomamaniiti jiran. Itti aanaan Daayirektara olaanaa Instituutii Qo'annoo fi Qorannoo Aadaa Oromoo Zinaabuu Asraat akka jedhanitti gargaarsa qo'annoo fi qorannoon gargaaramuun afaanota aadaa fi seenaa naannolee lamaanii guddisuuf ni hojjannaa jedhan. Marii kana irratti Daayirektarri olaanaa Instituutichaa kan ta'an obbo Dirribaa Tafarraa kan argaman hoggaa ta'u ogeeyyiin dhaabbatichaa waraqaa marii afaan aadaa fi seenaa Oromoo irratti dhiyeessaniiti jiran. Itti gaafatamaan Akaadamii Afaan Tigraay Daani'eel Takluu Akaadamichi bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaa kan hundeeffate ibsuun afaanota Tigraay afaan saayinsii fi teekinooloojii taasisuuf hojii qorannoon adeemsifamaa ture himaniiti jiran. Obbolummaa fi tokkummaa sabdaneessummaa uummata Oromoo wajjin qabnu cimsuuf dhaabbata qorannoo Oromiyaa wajjin tumsuun ni hojjannaa si jedhan. Akaadamiin Afaanota Tigraay waraana waggoota lamaan dabran keessa mudateen hojiiwwan hedduun hin raawwatin hafuu kan yaadatamu hoggaa ta'u giddugalli aadaa Oromoo gargaarsa gochuuf waadaa galeetti jira. Itoophiyaatti weerarri dhibee gifiraa garmalee hammaachaa jiraachuu ibsuun namoonni 182 du'uu dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n gabaase. Bara 2021 eegalee weerarri dhibee gifiraa aanaalee 44 naannolee 8 keessatti argaman keessatti mul'atee daran hammaachaa deemuun akka biyyattiitti namoonni 16,814 ta'an dhukkubichaan qabaman keessaa 182 ta'an du'uu dhaabbanni fayyaa idil addunyaa WHO'n ibse. Akka gabaasa WHO'tti dhukkubni gifiraa aanaalee 44 naannolee Affaar, Amaaraa, Hararii, Oromiyaa sabaa fi sablammootaa fi ummatoota kibbaa naannoo ummatoota kibbaa lixa Itoophiyaa, Tigraay fi Somaaliyaa keessatti argaman keessatti mul'ateeti jira. Hagayyaa bara 2021 hamma caamsaa bara 2023 dutti namoonni 16,814 ta'an dhibee busaatiin qabamuun qorannoo laaboraatooriitiin mirkanaa'e keessaa 182 ta'an lubbuun dabruu dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n gabaasee jira. Lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii bara 2021 keessaa 1,953 hoggaa ta'u bara 2022 immoo 6,933 ture garmalee dabaluun hamma caamsaa bara 2023tti gara 6,933tti ol guddateeti jira. Bara 2021 fi bara 2022 jidduutti lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii dachaa 5 dabaleeti jira jedhame. Dandeettii dhukkubaa dandamachuun uummataa gadi bu'u weerara dhukkuboota biroo waraana dirqiin buqqa'uu fi gaaga'ama namooma biroo kan talaalliin daa'immaniif akka hin kennamne taasisan babal'ina dhibee kanaatiif sababii ta'uu WHO'n addeesseeti jira.
Amajjii tokko hamma eebila lama bara 2028 namoonni 56 dhukkubichaan qabamuu laaboraatooriin kan mirkaneesse hoggaa ta'u 364 ta'an immoo dhukkubichaaf saaxilamaniiti jiran. Bara 2022 keessa akka biyyattiitti nama miliyoona tokko keessa namoonni 82 ta'an dhibee busaatiin qabamaniiti jiran. Lakkoofsi guddaan namoota miliyoona tokko keessa 540 yoo ta'u kan galmaa'ee naannoo Somaaliyaatti ture. Sababa waraana kaaba Itoophiyaatti deemaa tureen kan naannoo Tigraay gabaasa gahaa dhiyeessuun akka hin danda'amne dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsee jira. Biiroon fayyaa Oromiyaa weeraree dhibee busaa gifiraa fi koleeraa naannoo Oromiyaatti godinaalee 9 Baalee Bahaa, Shawaa Bahaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Gujii Lixaa, Gujii, Boorana, Jimmaa fi Baalee keessatti mudachuu ibsuun hawaasni of eeggannoo barbaachisu akka taasisu akeekkachiiseeti jira. Yuukireen misaayila Raashiyaan itti ergitee dhooytee lafa buusuu ministeerri ittisaa biyyattii beeksise. Qondaalonni Yuukireen misaayilonni 15 Raashiyaan gara magaalaa guddittii Yuukireen Kiyevitti ergaman ittisaa qilleensa biyyattiitiin rukutamanii kufuudha dubbatan. Haleellaa kanaan miidhaan ga'ee hin jiru jedhan qondaalli waraana biyyattii Sarhee Pokpo. Akka qondaalame kanatti misaayilonni kunniin xiyyaarota waraanaa naannoo galaana Kaaspiyaan irraa balali'an turaniin dhukaafamaa jiran. Akka Yuukireen jettutti Raashiyaa waraana kana keessa haleellaa diroonii isa guddicha jedhamu dilbata galgala geggeessitee turte. Haleellaa diroonii fi misaayilaa walitti fufuun raawwateen yoo xiqqaate namni tokko yoo du'u namni 5 ammoo miidhamni jabaan irra ga'uutu himame. Haleellaan misaayilaa kun kan raawwatee Raashiyaan guyyaa injifannoo Victory Day kabajuuf wayita qophaa'aa turtetti ta'uu isaati. Guyyaan kun kan kabajamu injifatamuu naazii Jarman bara 1945 ta'ee yaadachuuf ture. Kabaja ayyaana kana magaalaa Mooskootti geggeeffamaa ture irratti kan dubbatan pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin loltoota Raashiyaa opereeshinii waraana addaa Yuukirenitti geggeeffamaa jirutti hirmaachaa jiranitti boonuu isaaniiti himan. Dhoohinsa walitti fufaa haleellaa diroonii fi taateewwan kaanis torban dabre keessa kan mudatte Raashiyaan xiyyaarri ammaleessi Kireemliin haleelus himatte. Raashiyaan haleellaa kanaaf diroonota Yuukireen gaafatama kan gootu hoggaa ta'u mootummaa Yuukireen garuu himannaa kana haaleeti jira. Dhumarratti oduu ispoortii qabna. Chaampiyoons liigiin Awurooppaa taphan xumuraa marsaa jalqabaa har'a galgala kilaboota ciccimoo lama Maanchestar Siitii fi Riyaal Madriid gidduutti ni geggeeffama. Taphni isteediyeema Itaaliyaa irratti kan taphatamu hoggaa ta'uu deeggartootaa fi jaallattoota kubbaa miilaatiin akkaan eeggamaatti jira. Leenjisaa Maanchestar Siitii Joosef Peep Gaardiyoolaan Manchester City Real Madrid haaloo ba'uu yaaduun dogoggora guddaa tahaa jiran. Manchester Cityin bara dabree yeroo akkanaa waliigala galchii 3-5 Real Madrid osoo dursaa jiru Madrid duubaa keemoon isaanii yaadatama. Nuti haaloo ba'uuf asiin jirru carraa argannetti fayyadamuuf malee jedhan Pep Guardiolaan wanti kana dura mudatee akka ta'etu dabree jira. Waa'ee sanii yaaduun dogoggora guddaa tahaa waan bara dabree irraa kan baranne yoo jiraate haaloo ba'uuf deemuu dhiisuudha jedhan Pep Guardiolaan. Isa dabre irraa barachuudha qabxii gaarii argachuu ga'umsa gaarii agarsiisuu fi taphicha Manchester Cityf banaa gochuudha sijan. Manchester City waancaa FA Cup xumuraa Manchester United waliin xumuraaf kan ga'e hoggaa ta'u Premier League Englandis sadarkaa tokkoffaarratti argama. Champions League Awurooppaa Real Madrid kan mo'atu yoo ta'e xumuraaf ga'a. Manchester Cityin bara kana carraa waancaa 3 injifachuu kan qabu hoggaa ta'u kun erga bara 1999 Manchester United waancaa 3 injifatee isa jalqabaa ta'uu danda'a. Champions League Awurooppaa humburuu galgalaas kan itti fufu yoo ta'u kilaboonni Xaaliyaanii magaalaa Miilaan lamaan AC Miilaan fi Inter Miilaan isteediyeema San Siro Giuseppe Meazza irratti halkan galgala za'a afurratti kan wal falmatan ta'a. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduun irraaf isin qindeessine kana fakkaataa Anshamsuu Bashirii horaa bulaa. Jechi an Oromoodha jedhu kun wanni isaan dallansiisuuf beekan Somaalee hoggaa kaallichi jee guddaa hin janiif wati dhiisanii hajaarraan qaban. Ani waa hoggaa jee hajaarraan qaban. Oromoo hoggaa jee wanni isaan lolaniif jira jechuudha. Namni tokko eenyummaa isaatitti Oromummaa isaatitti osoo hin qaanfanne, osoo hin saalfanne, osoo hin sodaanne, osoo hin shakkine ana gaafa je'ee saba isaatitti aantoo isaa mul'ifate dubbii eegalee maal jechuudha. Namni ifitti hin qaanfanne, namni ifitti boonu dura itti aanee maal godha? Saba boonu, saba guddaadha ijaaruutti tarkaanfata jechuudha. Firaa fi alagaadha addaan baafachuu eegala jechuudha. Tiyyaa fi tasaaniitii addaan baafachuu eegala jechuudha. Gaafas namni sun dammaquudha eegala jechuudha. Gaafa namni sun dammaqe haqa fi barbaaddate jechuudha. Gaafa haqa fi barbaaddate dhara isaanii bara jechuudha. Gaafa dhara isaanii bare mirga isaa deeffachuudhaaf falmata jechuudha. Ani Oromoodha walii jedhu waa lama of keessaa qaba. Tokkoffaan gaafii eenyummaati. Eenyummaan nuti qabnu teenya tasaba keenyaati. Bareedduudha bal'oodha nuuf ni geessi
teessa wanni ergifannuuf hin jiru kan irra feetanillee ofirraa baafannee darbinee jechaadha jechuudha. Kalammataa gaafii loyaalitiiti, amanamummaati. One is identity. I want you to understand this. The second is loyalty. Namni eega ifitti amanee ifin boone booda saba fiititti amanama jechuudha. Haqa saba fiitiif falmata jechuudha. Itoophiyaa tanaahu dullatu matana qoqqoobineeti akka nuuf taatutti akka isinii taatutti tolchina jeedin amata afur hailee fidaati as namni Oromoo hanga kiyya jara kana wajjin dalaga hin jiru. Hedduun leenjisees. Wanni itti wal lolle isaan aboo Oromummaa kana ofirraa baasi. Taaddasaa Birruufaan jedhamu afaan sirraa mulqansan ifi gaddeebisii jiran. Lakkiin jeen jarriin ofirraa mulqe an bilisummaan hin dhaladhe wanni gabrummaa deebi'uuf hin jiruudha wanni wal dhabne san waa jechuudha.